raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Amajjii 21 bara 2014 akka mooltaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya sanbata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Ololli mootummaan Bilxiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo harka kennate jechuun oofaa jiru sobaa jedhame. Wallootti poolisiin federaalaa namoota 2 maatii isaanii fuulduratti rasaasa itti roobsee ajjeesuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramutti obbolaan 2 garee fiinxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Ololli mootummaan Bilxiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan harka kennatan jechuun karaa miidiyaa isaa afarsaa jiru soba jedhame. Mootummaan Bilxiginnaa amajjii 19 bara 2014 karaa foddaa TV fi miidiyaalee hawaasummaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsan 21 ta'an hidhannoo isaanii guutuu waliin harka kennatan jechuun odeessisullee oduun sun oduu sobaa ta'uu miseensi waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'aa jiru tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti hime. Mootummaan Bilxiginnaa miseensonni shanee leenjii fi ergama fudhachuun socho'aa turan kanneen 21 ta'an karaa nagaatiin harka kennataniiru jedhus miseensi waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa aanicha keessa socho'aa jiru kijiba ta'uu eega ibsee booda mootummichi qonnaan bultoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo homaatuu hin qabne walitti qabuun dirqamsiisee piroopoogaandaa hojjechaa jira jechuun shira Bilxiginnaan uume ta'uu saaxileera. Itti fufuunis namoonni mootummaan Bilxiginnaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee diraamaa kijibaa ittiin hojjechaa jiru kunniin mallattoo loltoota waraana bilisummaa Oromoo isaaf fakkeessu tokkollee akka hin qabnee fi waraanni bilisummaa Oromoos meeshaalee isaan hiikkatan jedhan sunniin hidhatee akka hin lollelleen dubbateera. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiin bakkoota hundatti hojjechaa jiru abdii kan isa kutachiise mootummaan Bilxiginnaa caasaa aanichaa guutummaatti diigame dhokfachuuf diraamaa kana hojjetaa akka jiru maddi kun himeera. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun akka jedhutti yeroon kun kan waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hiikkatee galu osoo hin taane yeroo mooraa diinaa keessaa ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban ofitti dabalee humna isaa caalmatti cimsataa jiru ta'uu isaatiin uummanni Oromoo olola mootummichaatiif gurra kennuu dhiisee kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo manaa bahee aarsaa ta'aafii jiru milkeessuu irratti akka fuulleffatuuf dhaameera. Hawwii qajeelatu gabaase. Walloo aanaa baatee ganda gurreetti hidhattoonni poolisii federaalaa namoota nagaa 2 maatii fi uummata gandichaa fuulduratti haala suukaneessaa ta'een rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sitti argaman himan. Maddi odeeffannoo kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan akka jedhanitti hidhattoonni federaalaa gaafa amajjii 18 bara 2014 ganda gurree jedhamtu eega dhaqanii booda jiraattota gandichaatti shaneetu isin keessa jira jechuun namoota lameen battalatti ajjeesan. Namoonni poolisii federaalaa maatii fi uummata gandichaa fuulduratti rashanaman kunneen maqaan isaanii Abduu Idriis Huseenii fi Abduu Said Ahimad yoo ta'an namoota siyaasa kamiyyuu keessaa qooda hin qabne namoota nagaa jireenya idilee isaanii gaggeeffataa turani. Waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru osoo hin jalqabin durallee ajjeecha suukaneessan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa ture gocha duguuggaa sanyii akka ta'e dubbataniiru. Namoonni haala suukaneessan uummata fuulduratti ajjeefaman kunneen garee kamuu waliin hariiroo kan hin qabne ta'uu kan dubbatan maddi keenya kun warreen ajjeefaman 2 keessaa tokko dargaggoo umurii 15 fi kan biraa ammoo abbaa ijoollee 4 ta'uu himuun ajjeechaa raawwatameen alatti uummata gandichaa walitti qabuun guddaa xiqqaa osoo hin jedhin reebicha doorsisaa fi dararaa hamaa irratti raawwachaa akka turan himan. Kanumaanis hedduun miidhamanii akka jiranii fi gochaan kun ammoo ta'e jedhamee haamilee uummata Oromoo Walloo cabsuuf kan raawwatamaa jiru ta'uu hubachiisaniiru. Liiban Jaarsotu gabaase. Mootummaan Bilxiginnaa waraana bifa haaraan jalqabuuf akka jiru ibsame. Mootummaan abbaa irree Bilxiginnaa Abiy Ahimadiin durfamu qaamolee biyyattii keessatti qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran waliin bifa haaraan waraanatti seenuuf akka jiru ibse. Abiy Ahimad marii amajjii 20 bara 2014 pirezidaantonni naannolee fi mana marii nageenyaa Bilxiginnaa waliin taasiseen qaamolee qabsoo hidhannootti jiran waliin bifa haarawaa lolatti seenuuf kallattii kaa'uu miidiyaaleen amanamoo mootummaa Bilxiginnaa gabaasan.
Gabaasaalee miidiyaa kanneen irraa hubachuun akka danda'amutti humnoonni TPLF karaa daangaa Affaarii lola eegalanii jiraachuu akeekuudhaan mootummichi tarsiimoo lolaatiif akka of qopheessu waltajjii kanarratti murtii dabarsuutu himame. Akkasumas garee fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu carraa birmadummaa biyyaa kabachiisu namni kamuu hidhachuu qaba jechuun mootummaan bilxiginnaa labsetti fayyadamuun hanga funyaanitti erga hidhatanii booda ajaja mootummaa federaalaa fudhachuu diduu irratti akka mari'atametu gabaafame. Marii kanarrattis waraana birmadummaa biyyaa kabachiisuu jedhuun labsametti dhimma ba'uun garee seeraan ala hidhatee caaseffama idilee malee socho'aa jiru kallattii qabsiisuu irratti akka walii galame ibsameera. Dhimma kana ilaalchisuun koomishiniin naannoo Amaaraa ibsa torbee tokko dura baasee tureen garuu Faannoon gonkumaa hidhannoo hiikkachuu akka hin dandeenye fi qaamni Faannoon hidhannoo haa hiikkatu jedhus uummata Amaaraa addaan qooduuf akka ta'e akeekkachiisee ture. Waraana waggaa tokko oliif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiruun siyaasni dinagdee fi hawaasummaan biyyaa jeeqamee biyyattiin kisaaraa guddaa keessa wayita jirtutti mootummaan bilxiginnaa ammas waraana labsuuf qophaa'uun biyyattii keessaa nageenya dhabamsiisee kufaatii hamaaf saaxiluu akka danda'u hayyoonni yaada kennaniin hubachiisuu irratti argamu. Gama biraatiin mootummaan bilxiginnaa marii biyyaalessaa gaggeessina jechaa bifa haaraan waraana jalqabuuf qophaa'uun biyyattii keessatti nagaa waaraa akka bu'uuf fedhii akka hin qabne agarsiisa jechuun murtiin mootummaa bilxiginnaa kun qeeqamuu irratti argama. Wabii Waaqotu qindeesse. Oduu keenya ittaanuun godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti obbolaan lama humnoota garee fiinxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamuun ibsame. Maddi keenya aanaa Kiiramuurraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodee akka ibsutti amajjii 17 bara 2014 guyyaa Gibxataa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa ganda Qilxuu Aabboo jedhamutti obbolaa lama maqaan isaanii Magarsaa Olaanii fi Nagaash Olaanii jedhaman bakka tokkotti rashanuu dubbata. Dabalataanis maddi kun akka ibsutti balleessaa tokko malee osoo ooyiruu keessaa midhaan haamaa jiranii garee fiinxaaleeyyii Amaaraa dhokatanii dhaquun rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan hima. Torban tokko asitti godina Wallagga Ba'aa aanota akka Kiiramuu fi Horroo keessatti haleellan garee fiinxaaleeyyii Amaaraa dhaqqabsiisaa jiran garmalee hammaataa jira. Aanota kanneen gandoota hedduu keessatti lubbuu hawaasa nagaa galaafataniiru. Akkasumas manaa fi qabeenya jiraattotaa ibiddaan barbadeessaniiru. Keessumaa suurri midhaan gosa adda addaa gootaraatti galee yeroo gubatu miidiyaa hawaasummaa irratti mul'ateera. Maddi keenya akka jedhutti gareen kun ergama qaama mootummaatiin itti kenname milkeessuuf caasaalee aanaa fi gandaatiin deeggaramee badii raawwachaa jiraachuu dubbata. Sababni isaa lolichi duula sababa ABO shanee qulqulleessuu jedhuun labsame waan ta'eef tarkaanfii lubbuu namaa fi qabeenya uummataa irratti gareen kun fudhataa jiruuf golgaa ta'ee hawaasa nagaa golchisaa kan jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee sirnuma maqaa Oromootiin aangoo harkaa qabu akka ta'e hima. Haleellan gareen kun raawwachaa jiru akka dhaabbatuuf uummanni qaama garaagaraa gaafatus shaneen isin of keessa dhoksitanii jiraachiftan dhufee isinirraa haa dhoowwu jechuun qaamni mootummaa gidiraa uummata irra gahaa jirutti qoosaa jiraachuu ibseera. Wabii Waaqotu qindeesse. Mootummaan bilxiginnaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu himamee ture haaluuf yaale. Dureen paartii bilxiginnaa Abiy Ahimad guyyoota muraasa dura mootummaansaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf qophii akka ta'e Associated Press gabaasee kan ture yoo ta'u, gaaffii mootummaan bilxiginnaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf yoo qophaa'eef gaafatame irratti kamisa darbe ibsa kan kenne dubbi himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii mootummaan garee shororkeessitoota waliin mari'achuuf wanti beeksise hin jiru jechuun haaluuf yaaleera. Mootummaan bilxiginnaa ammallee adda bilisa baasaa uummata Tigraay akkuma garee shororkeessitootatti ilaala kan jedhe Ambaasaadder Diinaa Muftii odeeffannoon mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu agarsiisu karaa mootummaa kan hin baane ta'uu yoo eeru Associated Press garuu ministeerri muumichaa mootummaa bilxiginnaa Abiy Ahimad faayidaa biyyaaf dursi kennamuun adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf qophaa'uu gabaasee ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoof walakkaaf gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo fi ragaan qondaalonni mootummaa bilxiginnaa miidiyaalee biyya keessaa fi alaatiif kennan wal'aa yoo ta'u ammallee marii biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf qophaa'aa jirtu irratti odeeffannoo qondaalonni kunneen miidiyaaf kennaa jiranii fi ejjennoon marii kana irratti qaban adda adda ta'uun hubatamaa jira. Liiban Jaarsotu gabaase. Dhaabbanni misoomaa idil-addunyaa Ameerikaa USAID Oromiyaa keessatti investimantiiwwan lama akka hojjechiisu beeksise. Gabaasa Liiban Jaarsoo Iftuu Galataatu dubbisa. Itoophiyaatti dhaabbanni misoomaa idil-addunyaa Ameerikaa USAID investimantiiwwan haaraa lama kanneen namoota 400,000 ol fayyadamoo taasisan birrii biiliyoona 10.2 ta'uun Oromiyaatti akka hojjechiisu himame. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu ibsa gidduu kana baaseen investimantiiwwan lameen Oromiyaatti hojii isaanii jalqabuuf jiran kunneen USAID ifaa fi USAID Strengthening yoo jedhaman dhaabbilee fi hojiiwwan rakkoo dandamachiisan sagantaa oomisha seeftineetii mootummaa Itoophiyaa 5 akka hoogganaman
beeksiseera. Investimantiiwwan haaraan USAID lameen kunneen lammiilee 100,000tti lakkaa'aman jireenya isaanii akka fooyyessanii fi rakkoo hammaataan akka hongee, weerara hawwaannisaa fi rakkoowwan hatattamaa ta'an wayita mudatanitti meeshaalee fi dandeettii mul'ata isaanii milkeessuu isaan dandeessisu dhiyeessuun kan gargaaran yoo ta'u, hojiiwwan kunneeniin eegumsi biyyee fi bishaanii, leenjii dargaggootaa ga'umsa hojiif isaan qopheessu akkasumas lammiileen akka of danda'anii fi akkaataa nyaata fooyya'aa argatan irratti dhaabbilee deeggartoota biroo waliin ta'uun kan hojjetamu ta'uun himameera. Ibsichi akka agarsiisutti investimantiiwwan kunneen kan banaman bakka ministeerri faayinaansii walta'iinsa diinagdee, ministeerri qonnaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa argamanitti ta'uu eeruun investimantii kun ammoo haala jiruu fi jireenya lammiilee Oromiyaa kan jijjiiru ta'us ibseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenya nadhiyaadaa wajjin turtii gaarii.